Tara. Adina nagi ambane anis yasinis. Hotel hotel Kananisa bakale jama. Ana. Kananisa hotel. Kasi way fille. Kana kuno magala fille kana fakati. MashaAllah. Wallahi biti tenya intu no gommachiste. Akasi ga kuno la. Unis no bole medalya la me jimbo bone medalya na ma jete sa bole fayisa alamat jechuudha unis akka namichun beka beise obe kana kana tonto godha asmaqina mootummaa nu duuba deemu jira klaksi nu godhu jira tari magala ajaa'ibati way micha way amata kuro sadi geisa lafa magariisa arku yarranta na qofa akkar mawara Somaaliya ne sawanta lafa mawara hadi abo bunno akka jenne miti finfinneen ga akka jaamu miti namni biraalle mee daawwadha finfinneen haalaan magaala wanti si eegamee jiru tun finfinneen haalaan akkatti bareeddu kaameraan dalagaa bara walle memory akkaataa wantaati الشمار كفوني خبجم توتا في أردف توتا قياه أكنا جرّا خنوا مقالة من بني غير سلسلة قرو جرّا سلسلة جو جرّا أكسي أكسمتي كأمان تنا لكن يعني استيقين لين فرنا يعني سبحان فرنا جرّا فون يعني ديم جرّا ما شاء الله بيوري دورة أصلاً أكنا بيخيوين بيجي أما ميجا متاو akkasi gawa biti biye jalalati biye gamuchuti akkasi ga safani soji jira safan la kana ra kamin alto wala kan ni gaazin ayya ajaiba gawa oman gawdi nyata bekaton mal jamti iddo tana nebe tamma safanat ay so jamda ya ay kamu nerebu marfa mo jam ta magafa na oromo de akasi lento mal je tame biya kana kamila ya alam bare dura majallah jemen juga sa nagam biya ni sadda tikaz kenya alhamdulillah nagi arab ya majallah
iddoo masqala addabaabaayii jaama kuni sun ammoo la fooqeen guddoon tun East Africa yookaan kan ammoo Afrikaa bahaa keessaa tokkoffaadha. Baankii daldala Itoophiyaati. Baankii daldala Itoophiyaa sun ammoo Alaamuddin sun ammoo Awaash Baankiiti la. Awaash Baankiiti tun baankotuma guddaa waan kun gaagan wagaagan baankii akkana gaa. Ajaa'iba an ajaa'ibna ta'u jira akkasii. Maal baarkingii yaama kuni? Citti ispoortii dalaydee kunoo bikka sanitti bikka deengee deebisan lafa jala immoo bikka paarkingii makiinaa dhaabbistuu jira jechuudha. Makiinaa 500 bokkana fuudha. 5,000 makiinaa 5,000 fuudha gaa inshallah guyyaa biraa isiniif waraabna. Ammaaf karaa waan deemaa jirruuf amma bikka yoo inni nu keessirraa baanee laaqana keenya maxaamu sana nyaannee Samboda karaa manaa deemu jirra manarraa uffata qaama dhiqanneeti gabbaanee bikka isin feetan isin daawwachiifna akkana yaa kunoo beeksisniinis kunoo iskiriinaan jira akka duraanii sanitti waraqaa maxxansuu dhaabbamee jira bikka kanatti iskiriinaan beeksisa godhatta yoo godhachuu feetan miidiyaan garaagaraatis asiin beeksisa godha malee akka duraanii sanitti waraqaa asiin maxxansitee magaalaa balleessitee hin jiru jechuudha. OBS television ono nudura jira OBS sana gartane ono la OBS ini Awaash Bank kana mesti kena jiro OBS na oh bisikna Oromia Finfinnee hunoo halkan tana fakkaatti raasee barri barane rambaraasee Addis Ababaan shaggar baanaa kacha maalleen kacha dhugaan dhiiraa kun nama maraacha biyya teenya awaayil maarree jinni inni jaankaan hin jiru kanaafuu kana gaa'u sintaa'ee jira kasi جلت التسكيسة أوائل مرة ماتي مرة وجين خطو جلي أوائل جلي قبان أوائل جلي دينا بيجانا أينا الله أيا ما نور بيسمع رزق بيجا جيرو أمّا يوم جيران أمّا دلني أمّا ركض مكان جرتي ما نور أوروبا أمّا دلني جا موتا جتين جيران أمّا دلني أمّا تياري جري تيارا لا رفيع وتو تيارا ناديم نانجا إنديمون مال بيجرين جلي ساللا لو كودرا mana biyyatti kana dirqama baanu baruun qabaachuu egaa daawwattoota keenya ammaan tanaaf nu akkuma agartanitti laaqana maxxansanaatti nyaannee harkitanii jirtanii kun ammoo hiraata yookaan irbaata nyaachuudhaaf dhufne meega kun hoteelli maal jedhama friendship
achi dhufnee jirra. Kanaafuu mee as keessatti gaa viizaa adda addaa kana nyaachuuf deemna naa fi asini. Har'aan tana wallahi finfinnee kana diimattee hojjaa qabna. Aboo eegana ifaroo wallahi akkasuma bareeddii obba. Maashaallah gana nabbareeddii gana sinjee gana oliidha. Olii gaa jireenyi finfinnee jireenyi Awurooppaa jiima finfinnee waan irratti qabu. Finfinnee waan namni si dura jiraatee biizinasa keessa seentee jireenya bareedaa jiraatta. Nama qabaachuu qabdee garuu dirqama finfinnee keessaa nama jallaatti si yoo hangattee nama maraatta namni si dura jiraachuu qaba. Kanaafuu gaa inshaallah amma warra biraa haduuf namni isaanii nuti nuun lama agarsiisa akkana deemaa biyya fudhachuu jirra. Akkasii alammadaa wanni siidaamu heddummaachuu qabda magaalaa Finfinnee kana afaan teenyaa miti fudhachuu qabda. Keessatti heddummaachuu qabna. Moggaarraa dukkaana balachuu sun taane raasatti tujjaaronni Oromiyaa keessa jiru tasluufuu qabaa akkana. Amma gaa honnoo filmii adda addaa asitti daleena amma akkam jettamee magaalaa kanarraa akkam ilaaltame? Wallahi magaalaan maashaallah an duraanuu ganda dura deemee sanuu giseen argu natti tolteetti darantuu giseen magaalaa biyya baadiyyaarraa feete argee isaa dhaqee Somaalilaandi biitiin immoo bareeddii jeebite lakkaa biyya kana dhufee beeku sila amma Ameerikaa dhufeetiin badaa biyya kana keessa gaafa sanna. Wallahi Finfinneen haalaan namatti tola daawwattoota keenya jireenya Finfinnee haalaan bareedaadha. Wallahi hanqa Yaman Sanaa keessa jiraannee nama gattee gaddisiisa. Inshallah warri gattee Yamanitti aftanis hotta wallahi Finfinnee maatii leenya mustariyaa fi ayyaan dhiifamuun irraa ta'a. Inshallah ni dhuftan isinis ni dhufta yeroo gabaabaa keessatti isin malee waan qabnaafuu ni dhufta yeroo gabaabaa keessatti nutis gartee biyya tana wal barree qubannee isin yaamna. Yookaan ammoo miikaa iskiriinaan nun tokko yookaan yoo waliin akkasitti dhufne walumaan gartee miikaa lukkaa'anii duwwaa ganda keenya galuurraa abbaa qabeenyaa taanee xiqqoo biyyaa wal qabannee gartee biizinasa keessa sesseenne isin yaamna. Akkasumatti biizinasa kana keessa seenuun beeku Yamanii dhufte qofaa miti. San booda warri Awurooppaa jirtanii fi warri Kanadaa, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi biyya adda addaa jirtan hundi nu qabdanii inshaallah nutiitu isin qeebalaa Finfinnee keessatti maaliif warra Ameerikaatu moo warra Ameerikaatu nu qeebala biyya tana beekan nuutu isaan qubsiisa qabeenya qabanii dhufanii qubachuu qaban biyya tana keessa. Finfinneen Oromooti afaaniin jechaa dhaadachaa ooluun faayidaan qabu keessa dhufnee qubannee biizinasa keessatti hojjechuu qabna. Ammaas wanni nu kakaasee dhufneefis kanuma inshaallah gaamee irbaataas nyaanneeti walitti deebinaa abdiin nu eegaa isiniin ani irbaata silaanarraa dhiistanii irra jiru ta'uu bakka kana na fidnaanu ni gaheetta ni gaaboo maali deebisii gamana abdiitti qabee magaalaatti qabee ilaalee magaalaatti mee magaalaa tana laala asiin fuula dura laala bikka kanaa an Dubaay maqaa isaan faarsanii akkamiin faarsu jiranii ajaa'ibatti argina. Dubaay Finfinnee والله كسي تكمل ريستورانتي انا تنافي نمني بيتين يتنرى والفطه بريدين يسيخنا لاليتي خديم دي بيتي بيتين خجوف بريدين بيتين خنا لاليتي كسي سنداو تشيبنا بيزان بيتنا كم يمني ندمي Yamanii nadda? Gurguddaa Ameerikaati. Viizaa Ameerikaati bas achirraa dhufa. Garuu Itoophiyaa keessatti waan godhamu jecha. Maskaloo. Suutaa. Yasii. Akkam jawaabisaa? Waaw. Maashaallah. Mizaan ajaa'ibaati wallahi. Duraan gabbataa gaa daranuu gabbachuu ta'e saayiba kiyya. Ispoortii watti dalayte malee. Maanta nama malee ba. Olii basoo nyaadda. Basoo gindichaa. Mootarii galtee. Angumaan as jiru jee. Nyaannu jenne gaa. Nyaannu illee jettu naan hin jeenaa.
beelatti waan jiru jecha dhiifamu nu godha. Akkasuma haa nyaannu kun keessanii. Akkasii gaa daawwattoota keenya isin malee hin qabnu barnuuti isin malee isinis nuyi nuti isin jechuudha akkasii gaa.